غريني أجيسن بيجرا ديم نبيوني ريبامين تكاني سي بيجلا فاتن رنجرتو إبراهيم أكا قراني بيتن غرتي نبي نوح وان سان قراني بيتن لوط وان غرتي تيني بيتن نبي محمد غند سارا وانتي عيسى إلما مريم يسوس وانتي بيجلا فارتي ميدامون ريبامون أجيفامون نبيوني ميقاتو قلمي ميقاتو أجيفام مالكوني غاف مدورة إرغا وان فإنا إساني لبو إساني فالليسوتو تدفانين أبو نمنكم والكتا ولميدنا غرتي دچيرتي لفرتي لقدرتي بفرتي ولميدنا ومن وان أركان تولچتن وفي بوچن أبوتا كيسن ورأس اندرا غرتي نموتا تاتوس بنينسا تاتوس ملايكا تاتوس إيساتي وما غرتي وما مخنوند وما خوتا غافا جانين ور درا فالا إساني غودي إساني رتي دولي غندر إسان ريبي ماتو مسا فرا إسا سبا إساتي نبي محمد كريبي سبا إساتي يسوس كريستوسيس كريبي هنكا غرا واقاتي تنقرب بين غرتي ألفرتو تكريبي سبو ما إساتي سبو ما إني خيسا دوبوت أفان كان دوبوت يچو warra dhiiga tokkoon hin qaban warra hidda dhalootaatiillee gartee sabummaa zarummaa walirra kotan kana jechuudha. Arra sooshaal miidiyaa irratti waan agarru jirtu gaafa ulamaa'iin gartee murtii takka waa dubbattu daliila irratti wayii irratti dubbatti jiran. Ati eenyu yaa obboleessa koo obboleettii tantoo ati akkamitti dura ulamaa irraa soita ati nama sirbaa hundiisini nama gandummaa hundiisini nama janajjanaa fi haraam ijaazaa hundiisini nama arrabsuu hundiisini nama amantii hun qabne nama seeraa hun qabne nama namummaa hun qabne nama safuu oromootu duudhaa oromootu hun qabne maal jettee namarraa haasofta akkam jettee haasoftaati eenyu ati who are you first ati eenyu beekumsa kamirratti ulamaa wal buluugh warrihaad tafsiira lamaa sadii irra baatee afaan arabaa irraa quban qabdu sarfii irraa quban qabdu balaagaa irraa agartee wantoota addaa irraa fiqii irraa quban qabdu yaa habiibi jarri gartee ulamaa ilise jidduu sahabootaatu hiikoo wayirratti jidduun waanuma dhufti wal dhabuun ulamaa'iin arraame kitaabarree warra barreessite namni wal dhabuun koomentarii adda addaa irratti amantuma feete keessatti siyaasaa keessattaatu aadaa keessattaatu amantii keessattaatu namni wal faalleessa faallaannuma jirti waliin arrabsu waliin miine waliin ajjeefne jiran maa namarratti duuluun waa'ee jimaati jiran kan isin dubbachuun jimaan harargee qofa keessan jiru jimaan addunyaa rabbiin biyya lafaa rabbiin gartee halkanii guyyaan irra jirtu kana hunda keessa jira fatwaa isiniif godhuufi mitian haram am halal jechuufi mitian ulamaa'itti dhiisan waa hundaa'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra ofitti aansee innamaa yakhsha allaha min cibaadihi ululamaa warri rabbiin na sodaatulleen ulamaa hayyoota abboottii amantii warra daangaa ilmii tana keessa gadi kute jedha gartee akkasuma warri fatwaa godhulleen warra gartee warraasiquuna fil ilmi isaani gartee ilma namaarraa amantii tana rasuuli sallallahu alaihi wasallam yoo dubbatu haraamis ifaadha halaalis ifaadha jidduu tana kan gartee walitti nama fakkaatu jira kana warri gartee addaan baasuu danda'u warra ulamaa'ii kana jaan waliigalee irra hedduun namaa hin beekanu jedhe rasuuli sallallahu alaihi wasallam wakathiirun laa ya'lamuun irra hedduun namaa hin beeku jedhe sanatii beeka ati afaan aadaa oromootu hin beeytu qabsoo hin beeytu qama ulle ketti qamaatullee hin beeytu akketti qaraatu fakketti qoffaratullee hin beeytu maa nama arrabsuun inni dartee waa fidatee waliin deeytee waliin haasawu sin arrabsine ulamaa'iin gaafa murtii gootu faranjiin addunyaa tanaaf murtii gooti oromoof hin gootu arabaaf hin gootu ajamiif hin gootu diina islaama irratti kitaaba irratti hadiisa irratti hundeeyteeti fatwaa waa kanniti ulamaa'i takkaan dhageenye taganta takkaaf dhaabbattuan takkaa dhageen beeku jaarraa kana ulamaa'i filachuu fi ulamaa'illeen gama tokkotti hirkachuu dhageenye malee yoo kan akkas taatu taate nabi muhammad maaliif hordoftan Isa ilma Maryam maaliif hordoftan Abrahaam maaliif hordoftan saba keessan irraa miti sahaboonni nabi muhammad bilaal way oromoodha harargeedha arsiidha Khalid bin Walid Suhayl Ruumin kun hundi eega akkas taate maa jara kanarraa waa fudhattarree murtii isaan godhan hunda keessatti fatwaa godhu turani Aisha maaliif hordoftarree eega akkas taate eega qaama tokko ganda tokkotti hirkiftanii jarana kitaaba irratti hundaawaniiti nabi muhammadin waan gama xeebuufna kana salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ummata ilma namaa kanaaf biyya lafaa kanaaf litubayyina linnaas jedhe maa nuzila ilayk waan gama xeebuufna kana ilma namaa kanaaf murtii ajaja gartee explain akka gootuuf gartee rabbiitu isa barsiise
مالف جنان قرآن ربي سبرسيسه والرب جبريل رانغرتي براتيسان أمتتي أكم سورة القيامة خيس الدبتو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا نوت بيانا سيبسو نو في الرخايدين قرآن دبتي شيني حديث دبتي خان حلال قرأتوس كان حرام قرأتوس أتمالتو سيقل خيساون جرتو irraa quban qabdu hatta asirratti mee kamtu irra guddaadha kamtu sila irra dubbatamuun gartee caala jirana gaafa asirra namni taa'ee sirbii halaali jiru gaafa hadiisni rasuulaa hin fudhatamu siin jiru hin fudhatamu hadiisni mutlaqna hadiisni hin fudhatamu quraana malee siin jiru gaafa kana maan ijjina gabbaatanii gaafa muka kana hareenis nyaattu kana namnis nyaatu irraa dubbattan muka hin beeyna lafa hin qabna oomishne bu'aa isaa takkaan argine nyaanne bu'aa isaa takkaan nagar qaama nan margisiifne qalbii naaf hin qarre beelarraa nan baafne dheebuu naaf hin baafne. Salaamu alaikum. Amtu tanaa'u namni nu maasaa'utti hin jiru jedhana. Ibsaanii asoo taabshee. Zinaa rabbiin kallattii hin dubbatan ilmi namaa dalaguutti hin jiru. Farshoon dhuginaa jeetana namni dhugumatti hin jiru. Waliin ajjeesanaa kan ja'amu kanaas namni raawwataatuma hin jiru. Waliin arrabsinaayii obboleessa islaamaa ta'a kan jedhu namni kana hundaa wayii dalagu jira. Dhukkee walumarraa kaasuutti hin jiru. Ilma namaa fadhinnaa isarraa dhorkuu hin dandeessu jedhana. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam bineensa wayii tokko itti fidanii gartee madiinatti gaafa nyaadhu jedhanii naannoo keenyatti nyaadhamu jedhee fide. Abbaan fedhee isaa nyaatu abbaan fedhee adiisu. Arrabsoo maaltu waliif fide? Ulamaa waan kana amrii ulamaa dhiisaa isin hin jenne. Ulamaa hin gabbaatee halaali feetu siinaa jettu. Nyaatuma lafarraa biqilu kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala lafarraa waan isinii margu waan hunda rabbiitu uume. Kulla shay'in rabbiin naatu uume jee. Sanirra haraam sirratti godhe. Harkarroos rabbumaa uume isa haraam sirratti godhe miti kallattiidhaan dubbatee waan gartee amma fakkeenya quraana keessatti hin dubbatamin biyyeen hin dubbatamne ni nyaadha jedhi gaa biyyee. Kana ani haraami balaalis jechuutti isin hin jiru jedhana. Ulamaa'ii qabdi waan ni diinaa ulamaa'ii qabdi waan dhukkuba tokko yoo dhufe asirratti eenyu waan dhukkubaa nuti hin naasoynu. Hayyoota wantoota gartee warra doktoroota fayyaa warra fayyaa laallatti injiinara laallatti lafa qonnaa warra sooshaal miidiyaa IT warra gartee neetwoorkii hojjetu kana laallatti jechuudha. Kan biyya bulchu isa laallatti waan hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala fixee fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun waan takka yoo hin beeyne warra waan sanii ogummaa waan sanii qabu beeku gaafadha. Injiinara taatu waa'ee gartee baayoloojii taatu waa'ee akkaataa afaanii taatu wantoota hunda qaama san irratti rabbi subhaanahu wa ta'ala irkise ilmi namaa kun waan hunda hin beeku gari irraa beeka malee waan ulamaa'iin hin beeyne tan an beeku faa jira jiran waliigalee ulamaa'ii jechuun amantii keessatti malee beekumsa addunyaa kana hunda dhuffattee jechuu miti nama jalaa waan hin dhokotti waan hundi qur'aanaan nu jidduu jira gaafa qur'aanni buusan rabbiin waa gaggaafachuu irraa dhorke malee amma quraanni bu'ee jira maaltu arrabsoo fide ulamaa irratti duulu namni waa dubbate kunis feemasa ta'uudhaaf dubbanne jirana maali jirana oromoo ulamaa'iin harargeetiif ulamaa'iin arsii walloo ulamaa'iin amaaraatu ulamaa islaamaati ulamaa'iin faranjii ta'e jenne jala deemuutti hin jirru ibnu baas arraa miti kitaabban waa'ee jimaa mukaddiraata sijaaraa wantoota adda adda kan raasa'on kitaabban meeqa barreeffamee numa jiru ulamaa'iin yamanis raasooyitee addunyaan hundi arraamiti ulamaa'iin teenya kan addunyaarraa boqotteelleen hedduutu raasaa jira keenya gariin firaa dhiifteeti ulamaa'ii yamanii fi warroottan gartee jimaa keessa heddummaatu dabarsaa jiran kan dhiisanii numa jira namni akkana takkaa waliin arrabsine kitaabaan walitti wal faalleessiti gartee waliin kafarsiifne oromummaa namarraan fuune ulamaa'ii namarraan fuune warri ni tiyaasaus ani beeka warra wallaalaa sooshaal miidiyaa feemasootaa kanaa miti warra wartee ulamaa'ii tana hordofna ummata ulamaa'ii hordofnu isaanirraa waa baranna warra jiru kanarratti isinitti hin dubbachuu jira gufu namatti taatan wallahi nama jibbisiisti durriyyeen mana gartee geema dhiiftee gaafa walii qabamteetu waanuma haraamii fi halaalli irraa haasoitu mataa yoom akkana taate isiin yoom durriyyeen fatwaa nuu godhuu eegalte jirana hin jirtu ulamaa'in wal biraa dheetu waliin arrabsine ulamaa'in nuhi kan wal arrabsu jiru shaytichiin dubbate kaanis ni dubbate viidiyoo cirree fuune ummata walii buusu gandummaa fitinaa walii buusu gaafa gartee obboloowwan jidduu islaama lamaan jidduun fitinaan dhufte rakkina guddaa gandatti nama galchiti beeka amantiin teetiif aqidaan teetu fokkotte obbolummaan diigamte imaanni keetilleen hin jiru obboleessa kee kan islaamaati hin jedhan hayyuu kan kee gaafa gad xiqqeessite walii gallee gaafa san gad xiqqeessite والله ربي سبحانه وتعالى سمي دغرته فون علماء سمي دجرن ربي سبحانه وتعالى سناتيسو اني
ani oromoo islaamaati amantiiti ya gartee saba kutaa kudha takka osoo hin ta'e afaan beekun ummata kana barbarsiisu irraa barachuu abbaa fadhe numa kana keessa jira amaara islaamaa gartee nu keessaa kan baasu deemus numa jira yaa jirana abbaan fadhe gartee amaara keessa taa'ee haraami falaal yoo nu hime beekumsa isaati irratti hundaa'e bakka inni khate waliin dhayxee gartee waan san sirreessu yoo ragaa qabaattan wa in tanaaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ar-rasul kanumatti wanti fiqiidha haraami falaal maaliin godhanii kana hunda keessa gartee rabbi subhanahu wa ta'ala khaayati jira hunda isiidhaatu ilmi tana ma farratna fil kitabi min shay wali galle waanuma lafarraa biqilaa kana rabbi subhanahu wa ta'ala biqiltuu halal taate waan gartee kuluu min xayyibaati maa razaqnaakum jedha waan isin gartee razaqne waan isinii kannine waan isinii biqilchine kan lafti gartee roobni isinii biqilche kanarra halal waan isin fayyadu qaamaaf pirootiina ta'u aqlii teetiif pirootiina ta'u enerjiisii ta'u waanuma gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala isaatu kuni halaali kun haraami nuun jedhe aboo islaamummaa tana keessatti bar rabbi irratti kijiba ummachuudha bar akkuma lafaa haadaa halaalun wa haadaa haraamun nuti jechaan jirru ulamaa itti an waan kan mata durellee godhachuun fadhu obbolummaa nu diiguu deemti daa'awaa keessatti garuu mashaadaa kana keessa faallaa walitti ta'uu deemtan ani gaafa isin faallaa tan isin jalan deemu abbaa feete hojii ani hin jiru dhugaan isin hima abbaa feete dhugaatti dubbadheetiin dhiisa malee kitaabni gartee shayini gartee harargee tokko ulamaa'idha kana jee rabbiin achi nuu hin jirtu ulamaa'in wal maraxatteeti biyya wal maraxxee kanaaf beekumsa qaba jaanechina wal kaayyatan malee kitaabni tokko irratti bu'ee harargee fi arsii fi jimmaa fi golloo irratti kan bu'e kitaabni tokko hin jiru nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saba irraa dhufe qaba addunyaa tanatti rahmataaf godhee arge walii galle hin jirti hayyoonni gurguddo ulamaa'in qabna hundi hay ganda hunda keessa hayyoonni ulamaa'in ni jirti eenyu gartee ka gartee wallaalaa fi jaahila wal gootanii sababa gartee jimaatiin wal arrabsitan namni harkarroo nyaachaan jiru joolleen teenya farshoo dhugaa jirtu biyya keessatti wal fixaan jirtu ifi arra wartee warra muka uddutti wal guuruu dhufe asirratti ajandaa isinii baasa ما والله يسانيتم علماء يا علماء ما نجت فتوى عند خيسان كيسة تا غافدا سي تيمي تكون أيه كنان ردفا كنان ردفا ألك مال تغرتين ما كفرسيسو علماء أبلي سفيرة تدولو أوسو أنا اللي تاتي ولا لا إرجت أنا أمة مسلمة كيسة قت أنا كنا تاتي وانتك أبلي سكيت النسيها يا الدف بر فرعون ربي سبحانه وتعالى أنا ربكم الأعلى جري رب ما هي مت ربي أولانا جري وفي متسن ربين هاروني في أبليس ساقرته اتأرجر اذهبا إلى فرعون إنه طغى ديماتي جرأو جرتي فرعون خنا دانجتر كان فتي أتي ربي متجي إن جيني بر اتأرجبر أي تخن جنن سيف تفرد أجس جنن بر أسمى رب سبحانه وتعالى بيكو فرعون كن أكين أمنك أدرت أزلت ساعتي سما بيكو نمني أكوا رابرته موتي وجي ولا لا وجي جاهل وجي ركيت تسان إر فقطة الدنيا را فرعونتي إر جال نبي ترجبر نجس جريني الرب سجريني نو ميك أفيت أطري واميك أجس لبنا ما فيت أطري بني إسرائيل كانوا قوتي أبت بني إسرائيل قلكسي فريقو الديمقراطي خني بجري منو مساخيسة أباب الدين خنتي قرتي موسى نتشي قدتي أتشرع ترجي حالا في أمل لك ينام تور جرخين يكيد تهاسوي والله لازم كان الربسو فيتن الربسا فيتن دانك الرخير واتقسموني نانكنتن سموني إني كفارس إني خركرو اللي نياتي إني جما نياتي إني بنو دوغيوان فريقوديس سن أمري ربي تهيمون وما عليك إلا البلاغ المبين جرين نبي محمد ينودك أبسيسو مالي لست عليهم بمسيطر دير كمامتي نمني وانتك دبتين إن كفروا قرتي وانت قرتي يعني هردفتي نتيس سانيس امرين غم ربيتي ابو ربي سوداداتي وري واهم نجتن درسانا سر غوتي وندينو بك ادري تيسني ديما ادري تيسن رئين بك غالان ايدو جران اني بكم سخيه خيستي افين بيخان كاميران جرا ربي سبحانه وتعالى سناسر رئيسو اجندا باسو في مثلن اجندا وان باتيجو خمبرات اجندا بروسيني رفا أنا خيستي وان برا هردفتني ما اسم وري واه هردفن دعوانا متمنا أسرنا برسيبنا يتن ولي قال لي أمري وان كان علماء وما بيجي خيس جرت علماء سوشيال ميديا رنجرت بيجي خيس جرت دكتورات هجر هايوت هجر بروفيسورات هجر إسان قرتي جدو ساني وأمرهم شورى بينهم أجت ولين قراني مرتي ومتا خنا فاخنني أهلك كان قبتي كمان قبتي غندتي فقطو جولي درية تنرى أنت سنتنا رنا ياتشسا تي سنتنا أنا موابي خجن قال رسول الله جل علماء الربر تاجر طلبة العلم رجو غافا استاء مسائل كان نمت تشارو شيء تشتهرو نما كفر سيسو
الربسو دان دانغا بر اسلامنا من الربسو جران بر رسول صلى الله عليه وسلم وهن دني دلغا زنا لي وان لي نمن الربسو بر جرخين فرشو لين دوغا ليس المؤمن اسلام جتون من سلم المسلمون من لسانه ويده زنجرا يون اما نخنت مال سيغونا حديثنا تندلي مال سيغونا قران تندلي مال سيغونا غرتي خطاو ملا ارغچو ملا اني صحابات اسندراس ابابك فت غرتي امري تكو ربي واسن دوغوم سيفي بر سنيفه والله يعني نينجب دعوال لنا مجيب بزيستان قفونا ما تاتني نمو بكم جرتني خيري دلقدا انكرمان سننجا وامبراتم اجندا تك قرؤت طول استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا يعني زنكافتا يا دبريدا دا قم تكوني مو فتوى غدو غدو سمعتني فتوى غدو جرتني دافو ان شاء الله ربي خيري اغدو قم وني يا جاجرو قم خيانا وني جو انه انا قام خيام فتوى غدو تنجرو فتوى ايغان غونو جاني رادو بچون برباچس علماء بي خيساتي ويغا خليفه متيتي علماء فو بي خيساتي ديسا وان انن خاصه ديرا خاين harkan ka kaayni yan khasa dira khaayan harkan ka kaayan jan waan ulama bi khaysaati diifame osoo irma haasaw diiftani bareedaadha akkasuma wajjin ammoo warra garee shaadanuti waan kana irraa osoo haasaw baanne bareedaadha yoo ka dubbatamu taate immoo gama nu baasuun saafan qabu kuni zaahira dirree ta'a jechuudha maaliif qabeenya hawaasa dira kana irratti sobaan irratti daangaa dabruun hin barbaachisu tokkoffaa irratti warri jimaan haraame jechaa jiru maal jechaa jira jimaan fooqirraa nama utaachisechaa jiran kuni takka namni harageen guutuu qamoo jirti takka fooqirraa nu taallee wantoota garagaraa jechaa jira waan osoo hin beekne jechuudha tole jimaa namni qabee beeku haa fatwaa kan nu jechuun gandummaadhaa miti harargee keessatti jimaan baay'ata jimaan waan achi baay'atuuf haala jimaatiif ni beekan fakkeenyaaf jimaan harargee irratti dhiibbaa fitu jira biyyuma hunda irratti dhiibbaa fitu jira garuu dhiibbaa inni fitu jiru sanii fi waan inni badii balleessu jiruu fi waan hunda waliin ilaalaniiti ulamaan biyya sanii dubbatti akkoota biyya biraatti qamaa fi harargee keessa qamamu tokko miti harargee keessatti namni jimaa qabu nama dalagatu biyyoota biraatti namni jimaa qabu warra baalageedha nama taa'eetuma oduu nama haasaa oolu kanaafuu waan harargee dheetanis warri beeytanis warri gartee biyya qaroomte jirtanis waa'ee fatwaa galatoomaadha ulamaa harargee biyya keessa jirtu dhiisa harargeetti wanni jimaa yeroo dubbatame deeffamu sababni isaa sababni harargee deeffamu maalidha yoo hayattan taate harargeedha jimaan achi jira achitti ummanni waan nyaatuuf waan dhuguuf bishaan dhuguuf achitti itti fayyadama saniif gama harargee deeffama biyyoota biraa keessatti madda galii hagartee bu'uura waan nyaatanii dhuganiitiin jira ustaad kanaafuu waan nyaatanii dhuganiitiin harargee keessatti immoo bu'uura gartee diinagdee isaaniiti lafee duudaa harargee jimaadha jechuudha kanaafuu jimaan tuquu jechuun lafee duudaa harargee cabsu jechuudha osoo yoo haraam ta'u taate harargeen wanni gartee qabeenya wajji wal fidin jiru garuu immoo haraamii miti rabbi subhaanahu wa ta'ala waa'ee haraamummaa isaan dubbanne eega rabbiin waa'ee fiqii taate fiqii ulamaa'iin harargeetiis wallaaltuu miti ni beekti waan ta'eef waa'ee jimaa warra bakka hedduun jiru bakka gartee jimaan asliin isaa jiru namni hagartee jimaa qamee waan baalagummaa dalagu jiru waan baalagummaa dalagu jiru baalagummaa san dhiisi jaaniin hajimaa qamee dalagaa dhiisu jiru dalagaa san dalagadhu jaaniin ni gorsan jechuudha hajimaa qamee waan hin taane dalagu jiru sirraa jaaniin hadeema nyaatee waan hin taane dalage sirraa jaaniin immoo diima sanii haraami jaaniin kanaafuu wantoota jettan kana keessatti osoo attaachii dhiiftanii wal tuttuquu osoo dhiifne bareedaadha tole an kanuman jaagarma khiyyaani nagaan tura بسم الله الرحمن الرحيم انا تدي دي استاذ ابو معاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم ما بعد درج الكبر رتي ابصار افورها ما كان يفنات يا جماعه كفنتين باندي افورا جرجرا في افورا كرت مير كيسين سكن ربي سر عروقتو جلكبون انجر زمكان نتوني ها سوات انجر جلكبر رتي يا جماعه يا ابلي وانك يا قال يا مسلم توت يا مسلم توت عندي كيسن ويتاني اسيد بچو جروكون انا اولي تمام ابو معاذ نمني اسجرو بوتورا كزمتي ولين تدبچو جرو سرتا كسينيغالو يو سينيغالون دندني وان توكو وان سينيغالچو وهيدا فيداماتي سرتنا نو دغه فدام واني ابو معاذ اللي دبچو جرو نمني كمو يا دينو مكاب لكن امو وني دبتما جرو مي مالي دوان جرو كان سمو كيسن كيسه دبلچيسا
وفي كيسن ناسينا سموتي قبتي وان سموتي قبتي سن هاسو إرّا وان نمني هاسو سن هبجو ترغاري إسا سنة ترغبريدا أما إبسان وقوها سو ونكوني قبينيا أمتاتي قبينيا أكاديتي يا جماعة بر هررجي كيسا بر يمني الرجال انجرو بر يمني بر الدنيا كان كيسا بي جمانة بايتو بي جلقاب جمانة دبة ملين بي كيسا ترغمولين بي هواسنا كجرون فيدمولين بي سلا دينك إسا قوتون جمارة الأبتاتي يادو دنديس كتك سارا كماو يمني دابر إثيوبيا تعالى يمني دا جمان إثيوبيا قفن جرو رواندا جرا كينيا جرا تنزانيا جرا الدنيا كان كيس جرا تركستان جرا أفغانستان جرا بيوتا غرغدا بيوتا باقي كيس جرا بكين ترابا مي فيدمو سعودي كيس غراي ونارا جرا غرا جنوبا كان رجرا بيي هند كيسا بكي تبايا تغرو يمني دا يمني كيس علماء ولا مداباتو مان تورن غري علماء وني كون سري دا غري نمو سري دامتي وني كون حلال وني كون حرام جراتو مان دبچارو ونكو وانقويا كيس جلقبي متي يا جماعة هذه مسألة فقهية مسألة فقهية تمالي مسألة عقيداتي متي وان ولا رب سيسودا متي بر فكن يفهم علماء مالكية برود ايتي الخيل حرام جدا خيل هاتشو يوكان فردا حرام جانيتين دبتان جمهور علماء يدعموا لكي حلالا جدا باباتي ما كيستو لبو وانو مجير قروا امو علماء كان تكاكا ولا رب ستكار جدقين جنبيكني خلاص نمني حلالا جدا انما أجد مني حرام جدمو إنه ما ديسا جتشو تكا علماء والأرب تكا علماء والكيك تكا علماء والأرب جنين بيكم لكن مصيبان أبار سيجدو كان أدوفي أبار سويدي تمتا كينجا كان كيسسين وان غنداتي في اللب دكتور كمال وان أرسي تاني في ميت أبدا سني في ميت جودة مراسة دريا رتنا أبو معاذ قاف أنا فيسين أكمل جولين كنا الرب سوتور أتش دبرتين وبيرا دبرتين هذا فبت الرب سوتو قاف سن شانوار الروان دبني شانوار الرقاب سوّنا عند بدل اللولات انتوري سبب نسارة شانوار غندكوت يديتي مت نما عالمات انتوكنا جري دبچاتوري نما عالمات شانوار انتوكنا جري اجولين ربسات ترتي اجولي سلا اجولين تارر جدا جتو دا كغاب سن ربسات انتورت نما عالمان توكنا ياد سادا وبدا حقا حتى يودو كنغريو نما عالمارا ايغدا يتن بچاتوري غاب سن لي اكو مره ربسن كانت اكو ارض بدن كانت غين شادا كناد غين شادا كناد جدا لا انو تاكا غري شادا تندبن غاب سن لي نما عالمارا eeggaddaa jedhaan jiru. Yaanni isaa sirri ta'uu dhabuun isaa waan biraati. Ati yaada fudhachuu dhabuu waan biraati. Fatwaan kun. Fatwaan qadaa'aa miti. Murtiidhaa miti beeki. Qadaa'aa fi fatwaan waan garagaraati. Fatwaan barbaadduun fudhatte barbaadduun ni dhiiftaa jechuudha. Keessattuu yoo ulamaani lama yaada lama keessatti qabaatan kasitti irra sii fudhatamu yookaan ammoo nama amantuudha irra fudhattee tubaan dhiifta. Fatwaan laazimaadhaa miti kun. Akka qadaa'atii miti. Shayalii jimmaadhaa waggaa tokko dura akkasumatti arrabsaa turan akkuma kana godhataatiin turan. Maali yaa jamaa rabbi keessan sodaadha. Shayalii jimmaatiif ani gandi dhaloota keenya tokko ta'eetii miti. Doktor Kamaal irraalee wagguu dubbadhu ani wallaahi gandaan tokko ta'aneetii miti. Wannan dubbadhu ulamaa eeggadha. Hawaasni ulamaa ofirratti nyaatu hawaasa nyaatamaadha hawaasa kufaadha. Yaa jamaa. kun watikkaadha wanni halaalaa fi haraama jedhamu kun watikkaadha kun waan arra jalqabeeti miti baba ximaa keessatti duruma kaasanii ulamaa'in fuqahaanni mazaahibni arba'an irratti wal faalleessaatu man inuma deeman kun rakkoodhaa miti kun anta muqallid fi nihaaya khalas hordofuudha kun rakkoodhaa miti kun waan cinqaadhaati miti kun ani fakkeenya haraama jedheetti yoo ka yaadu taate ati dirqama awwal halaala jechuu qaba jettee duula banuun qabdu khalas dhiiseetuma biraa kutuudha. على رجتي أدمي خلاص والسلام عليكم وان برادا يوكان علماء حلال جانس برات تمنا مودامي خلاص ديمو كراكن كي قروا أمو واني كان الربع ما دمالي دا علماء الربسو إجا علماء في كيسا قطبا نمني علماء الربسو حواسني علماء الرتب ببو حواسا إجا قطيتنو في كيسا باسود إجا كان قطيو في كيسا باسود أكا جامو في قدود علماء كان أفسني دبتشو يجر قافش أنواري الربس تاني اللي أكنو مد أعوذ بالله قافا شيء جمالي برين قد أكون متعرف من جولين كي يكون جولين ميديا ركون الرمو دكتور كمال برو كم براد طيب ديمي هو عالمنا كده دوبة ترى سنبود أنا مدرية كفار كتقلتي جا دينا نقول نسادا نتوني دوبة تجرو سكانة حلالي حرامين أتشهاتا وكن لافا وانتك كارا كون أكبر بعد تردو في سكان الرد لكن عالم مال تعرف سوق يسيسا مين لا تشي موسى سؤال هذا قافا ديبي سمال جاني ديبي سن هنا الربسني نما الربسني سا ني أبارني
namni ragaa qabdan kunoo akkana jedheetiin ayyaada namni ragaa qabdan koottaa gara kiyya koottaatiin an dubbadha jedhaniimi osoo adaba kana qabaattanii maal qabu namni kun nama caalimaati halaala jedhanii yoo yaadan koottaa kunoo akkana jedheetiin yaada anni haraama jedheetiin yaadu koottaatiin an dubbisaa jedhan akkana bar bifa kanaan osoo namni networkii isaan waan godheensi rabbi isaa laafeessu. Assalamu alaikum. Ndagama Ustaz Ahmad. وعليكم السلام ندقة يا أستاذ أبو معاذ. جلساني. Ustaz Walis قرار جيران ثاني. جرانا واحد reminder فرنجين جتسون ويا تشيزو جرا مالي. واحد دورا. فكينيا ulama umarra deeggar علمي ده مشروع amni tokko waan ijo gaafa Sheekh Adam Tuulaas Rabbi rahmata isaa godhu jiru gaafa irrachi haraam jedhe kallatti hunda durtanii jirtan ka quraana malee hin jiru hadiisni jiru gaafa sheeni dubbate abalu irratti namni kun kaafire namni kun jedhan eenyu fudhatee yala deema zinuma rabbiin dubbate sanaaf eenyu dhiisu jira namni dhiisu jiru jira namni dhiisu jiru jira jiran yoo naaf dalagu baan nama meeqa dalagu zinaa beeyin nama meeqa farshoo dhugu numa dhagarru sanis dubbataata namni numa dubbate namni waan takka dubbateef namni hin kafaru jiran hin kafaru gandatti waan hin harkisina waan isin irraan tolle yeroo garii ooyiruu jimaa akkana qabna laal jimaa keessa guddanne faana taate waa'ee jimaa haasaa inaan jettan naan haasawa chaalenjii isin godhuu leen hin danda'a yati bu'aa sii fidu anaaf bu'aan finne sun lafee duydaa ta'us ustaata ibsaa kiyya lafee duydaa ta'us namni duduu jiru jimaan bakka hundi Awustiraaliyaa Ameerika Kanaadaa kana keessa jira bosona cufa keessa jira wanni kanaan gartee jidduu teenya waan fidee waa jibbaa fi warratti duuluu fi garee waan jaamtu hin jirtu abbaan fadhe waan takkaa fudhatu abbaan fadhe adidu yoo nan hin fadhu siin jee nyaadhu ati ani hin jedhe mirga kiyya yaanni hukmi shari'aa shee ustaadni murteeyse waa wal darbisu hin qabu yaadda isaa habiib yeroo takka taa hamaa dubbachuun deemu yeroo takka ustaaza fitadde kore ustaazni namni aalimman waan ofii murtee ifi harkan dubbachuu mirga qabanii waan ifi harkan akkanaan harka jee akkanan irraa quraan hadiisa irraa hubadde faami wanni an gartee asirraa hubadde akkana jee himuu dirqama isaati waan rabbi eega wanni barateefu waan hubate san nama hubachiisuudhaaf akkasimo akkasii miti akkas eega akkas taate waan hin beeyne irratti immoo hukumii kannuuni ni danda'ama akka shari'aatti waan hin beeyne takka irratti durdusoo wanni san waan akkamii durdusoo sirri beekuu qabda oduu namaa osoo hin taane oduu namaa tagartee fakkeenyaaf islaamummaan amantii ajjechaati jedhanii namni barsiisaa jira amantii islaamummaan amantii ajjechaan babal'ate barsiisu jira tole islaamummaan eessatti akka nama ajjeefte yoom takka yeroo takka hafitadhu baleessoo meera keessa hin jiru ani tole islaamummaan amantii propagaandaa islaamummaa irratti deemtuudhaan islaamummaan maqaan hin badu jechuudha maaliif islaamummaan tun ta'a akkami jee namni qorachuudhaa qaba dimaan bakka silaa jiru san dheeyitee qorachuu qabda amma wallaggattiin guddaddaan wallaga naannoo itti guddadde sanitti warri qaamaa'u warra hin dalaganne san laalteetiin haati murteessitu san dalagadhu sababa waan saniitiin dalagaatiin dhiisin dalagadhu jettaan malee sababa namni waan biraa wantoota tiktookiin halaalimu waraami namni sa'aatii 24 kan rafetu jiru namni miiliyoonni meeqaa tiktookiidha akkasuma akkasii miti tiktookiin haraami eekkas taatee jechuudha maaliif yeroo rafetu jira waan ta'eef gabaabumatti osoo waan akkanaa keessaa baane bareedaadha hundaafuu rakkoo miti inshaallah bismillahi rahmaani rahiim rabbiin ummata keenya kanallee walii haa galchu rabbiin hundaayyuu dhugaa rabbiin haa dubbisu nama haqa jala deemu rabbiin haa taasisu wanni beekuu qabdan beetanii hayti haqa hadhooytulleen hayti haqa qulil haqa walau kaana murran jedhee rasuuli sallallahu alaihi wasallam hayti haqa somni waan biraati Itoophiyaa ta'ee namni jimaan beekne ilmoon xiqqoollee waan ta'e ni beekti Itoophiyaa keessa dhalatee namni jimaan beekne ebolu jimaan beekuu namaan jedhamu wani jedhamu hin jirtu dhibbaan dhibba beeka namni marti nu xiqqaa guddaan inni beeka nutis warri hin qabnes warri qabus kun qaamaan itti dhaqe kun magaalaa itti dhufe jimaa namni dhibbaan dhibbatti ni beeka namni hin beekne hin jiru takka sun achitti dubbiidha. Nefa dhugaan nama gamsuu ati gaafi miti dubbatte si chattisne
dubbii Meedaa kana eegalee isa dhaggeeffadha. Akkasiin jeeti. ana maaliif Eewwa akkasiin jeeti jimaa qaba orru jimaa qaba nama orru jimaa qabu. Namni Abshir bira rakkoo galaa tokko ture hin qabu. Baganaa qabaatti. Baganaa qabaatti. Nadhee Jeeti. Ahmadiyya. gaafiin gaafatiin gaagaa. Mee ati jimaan nama macheessaa? Nama macheessaa jimaan? Abu waa'ee machiitti hin jiru. Ati ni beektaa mi? hin jiru. Ibsaa machiin jiru ibsaa keessaa wanni jedhe. Waa'ee machiitti hin jiru. Isaa machii keessan jirru bara yaada namoota kannachuu jira. Waa'ee jimaa macheessuu baatee nuti waa'ee jimaa fatwaa kennutti hin jirru. Ati maa nama dhoorgan nama eeggan. Nuti wanni jedhaa jirru fedhu jimaan halaal ta'e haraam ta'e caalimni abbaan ra'ayii isaatiin fatwaa godha. Imam Malik, Imam Shafii bira taa'ee Imam Ahmad fatwaa abbaan barbaade garagaratti godhaa ture. Masalaa fiqiyyaati ka kun halaal jedhe kun haraam jedha ka kun haraam jedhe kun halaal jedha. Takkaa waliin arrabsine. Wallaalaan warri tawfiitiif waan hin taane dalagaa jiru akkamitti ulamaa'ii arrabsatu. Ulamaa'iin arrabsamuun al-ulamaa'u warathatul anbiyaa. Warri arrabsamaa jiru akka Shee Alii Jimmaa kun ummata nu dhiisiiti ummanni biyya biraatu irraa qaanfatu. Ummanni kunniin waan ummanni isaan arrabsu kun hin dalene dalagaa jiran. Akka Profeesar Kamal Muhammad Kamal Tilmoofaa nama yuunivarsiitii biyya san keessatti akka biyyi sun yuunivarsiitii argattu kolleejjii adda addaa argattu biyya keenya biyya biraatiin walitti hidhee waan kana biyyatti as harkisaa jiru. Biyya tana ilaalcha namaa hunda keessa galcheeti waan hunda achitti waan godhamuu qabu warra godhaa jiru. Akkamitti kunniin tuqamatu nama dubbise malee nu waa'ee jimaan halaal ta'ee fi haraam ta'ee miti nuti. Jimaan namni martinuu sheekni isaa yoo halaal jedheen nyaachu kasheenni isaa haraam jedheen dhiisu. Harargee keessa ta'ee miliyoona namni hin qamaane meeqa jira? Sheekoleen harargeetu eenyu qamaamee namni qarmamee yoo jabaate nama takka lama sadiin gahu. Waa isin hin jaa asumarratti waa isin dabala. Salaatuma taraawwii kana keessa meeqaan wal dhabe kudhata akka salaata addunyaa kanarraa meeqaa 23 salaata wal dhabe. Garagara walumaa takka rakkoo hin qabu. Kuni wanni jiru nuti aalimnummaan hin arrabsamin. Osoo nuti lubbuun jiru aaliman xiqqeessina. Warra nu abbaa barbaadan deebisaatiin nu arrabsaa malee aaliman hin xiqqeessina. Aaliman dhaaltuu nabiyyootaati. Ummanni kun xiqqaatu karaa rabbii keessatti caphee halkanii guyyaa itti caphee diin kana akka ummanni kun baratu hin ga'e. Mas'alaa takka inni yookaan waan takkaan haraam jedheef waan takkaan halaal jedheef nama kana irratti yaanee arrabsuu hin qabnu. Namni kun yoo isin mil'ate isin balleessaa nu balleessaa biyya balleessaa biyyuma sanittu ayyaa rabbi biyya tana isiifin baradhee biitu na xiqqeessite yoo jedhe biyya tanattuu miidhaa fida. Kana jenne malee wani nu galche nuti waa'ee jimaan haraamaa fi halaalaa nuti warra jimaa qabuu fi hin qabne waliin illee hundaanuu warra wal keessa makamee guddate nu hundinuyyuu. Kan nuti haraamessuu hin dandeenyu nuti halaaleessuu hin dandeenyu. Hagana malee wanni biraa hin jiru. أستاذ أبو معاذ Naam ustaad السلام عليكم. Hin qamaan hin dhuyne hin agarre. والله إنه ليش نجيفتشو جرا جرا اللي أرجعني يرو تقولي ناسفني أستاذ أحمد فاني دي فمنا قدا يا جماعة حقيقة دبتشو رافي ساتين كينيا قالي دا ساتين كينيا ودي دا وجيني قرين شهادة رتو جتمو وجينا ميكم نيتو كوف بيسا دي كوف تبيكو سون تاني وجي أرى نمني أفان كينيا دقاو هندي بيكو دا ربي مبكت اللي كسوما بيكم تيكا بجنيتو أبدي كمنا namni dhimma waan amma irratti haasa'amaa jiru kana haasa'uu barbaade jedhe hay'atu kibaar ulama Itoophiyaa wanti jedhamu ulamaa'onni wal gahanii hay'aan godhameeti jira. Namni haga beekumsa isaa dubbata. Ulamaan guddaan ulamaan Afrikaa Dr. Jeelaan dhimma jimaa irratti gatteenyii waliin haasofna jedhanii irra deddeebi'aan dubbatanii jiru. Jarri yeroo isaadhaa yeroo qabatanii jiranu qabaachuu danda'u. Nuti ammoo akka ijoollee kaanii akka namoota kaanii warroota giiftii garaagaraatii fi feemasummaa maal jedhan waan adda addaa barbaaduudhaa fi guyyaarraa ajandaa barbaadanii wanti qoosii argatanii jedhan guyyaa guutuu achirraa gadi ba'anii haasa'aa oolanuu san ta'uun wallaahi namatti akka keetti natti ulfaata. Amman masjiidarraa deebi'ee sila gaafan deemullee waan akkasii tuqamaa ture gaafa masjiidaa deemullee waan akkasii dubbatama hedduu tokko natti dhaga'ameen. Nuti nama waan akkasirratti sa'aatii keenya hagas fixuudha. Namni ammoo dhimma jimaa irratti niqaashan godha jedhu niqaashan godha namni jedhu nama biyya keessa jiru yoo ta'e falyahdhur ma'al ulama aljalsa. Ulamoota wajjin jalsaa jaraa irratti dhufee adillaa isa bira jiru dhiheessee jaraa wajjin niqaasha godhee yoo hay'aa kibaara ulamaa wajjin nama haasa'uu danda'u ta'e
جرا وجين هاسا إيه يو إجماع جرا قولا مجري وروتا إنجي فتاني وجي شو تيجرسني وجين هاكو بالله عليكم والله يروكين يتها فيدم يروكين يتها فيدم تكاولا ما أني قدان مسألة خلافية بامني توكو جلق أبامي جنان نمني فالادم ولو كان ابن حزم الظاهري قباس اللي يوت ابن حزم مسألة توكو يزت اللي قبا بامني مسألة توكو كيست خلافنين أبام أدرى يا أمتك كينيا ميزنا رها يقنو مي وانجلوتا وانتوتا كراكرا وانا كسير رها يقنو مي كيس ببوتني وان علماء نتنجر أجرا وانا كسي كان ينقوقوتي ناتي نموني هاسو بربادم لموتا وجين هاسا أجندا غري شهادة أدرى نجلان كفتشيسنا أجندا كي نجلان كفتشيسنا دعوة كينيا إرجاء كينيا يو حر نمي توكو شهادة كبتشورا باتجري نمني توكو كني أتشدي بيه وادو بيسي شهادة كبتشورا فوق بيسو غوتشو دندو وانشي مالا أنا غوتشو دندو وانشي مالا كنافو علماء اللي أكا كينيا كانت اللي دبتن والله أكا كينيا كانت ميران دبتن مالي جناني لما أني قاف نقاشة قدن قاف وانتو كدبتن أبلو أكنا جدي حفظه الله ورعاه يونا مجروتا ربي سهاتك سجدا يونا مدوئتا إمو ربي الرحمة إساف هاقود وبكا كانت أكد جدي أنا أمو كانت نامو التي أدلانكي يكنا جدي دبتشا بالإنصاف إنصافا دبتا كنافو أنا ككيتي أكا إجولي أسر قرآن ربي تنكشنا قد أول حديثا كشنا قد أول أمتا سنة كيستنو لكاينا دار ربي أكا نمني إما كان الرها سو برباد وصوان كان الرها أبتي تمرد ديجر بارك الله كرمه أجل ما قال يسوع الدم أكاسي قرد أوديما أنت هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو نتورك كابين أو كم سيتين جنبو سيتي هاي فتمبو منزل ربي بركات يعقوب منزل الأمة يعني سادا قوتو تنافتا سنغالتي ونمان دبتو جروس مكان دمي حلالي فرامي دا علماء ديسا لما نسانوتو متا كينيا علماء كبجا جل كبوني قداني سكنا دا علماء كبجو برا وفي الرتينياتنا علماء يودو غونغوريلي وسري وجتلي إني أجري كباكا كينيا دامتي نبي ربي عليه الصلاة والسلام حاكمني توكو نمني فتوى قدو هاتاو نمني مرتي قدو هاتاو تي يو اتيادا قدو يو الانتيتي وانسان حكا قلنا مي أجري لما كباجرا يو أمو دوغونغوري أمو أجري تكا كباجرا نبي ربي عليه الصلاة والسلام كنا أمو لفا كاميتي متي صدركا اتيادا يو غيتي نرهاسة شيخ موسى سؤال هذا حلال يو جداني شيخ موسى سؤال هذا ياد ساني فرد شبات متاكي جانا سيني كلامي تيسا متاكي الرجلان عالم قدادا نمدينة إسلام ما كان طلاب ميكا ولدت كاني برسيسا جدا أنا في متاكي تمام شيخ موسى أنا في متاكي يا ده ساني فرد أبوان براد يو شيخ كمال اللي دكتور كمال اللي أكز يعني دبتن وان علماء مكمي يواتوتي شيئا واراتو علماء ما يسنكدموا الأبيم وفرتنياتنا نمنا سرة الدمتني أمو جمان حلالي حرامي وما مجدتني ولقد أوفتني متان كيسن سري تو كيسن يون شكان والله أشك في هذا متان كيسن إيسا جيسا يوم فتوى برقيسات يوم برت يوم قتيسي برتات يوم برت علماء إنبر فكي كيسا قال لتي علماء إنبر يرو الرهاسة فكين مالكية فرد داسين الإمام مالك رحمه الله تعالى فرد جاتشون انتوجد زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام سنيات ميجر تكا وجمهور علماء ملكين تاجلا وان زمان النبي محمد جرو عليه الصلاة والسلام علماء إلى الشقبان تكا علماء ولا الربس أكو أما منذر جد كنا تكا علماء ولا الربس تكار جنبك شيء موسى سؤالات إن قد نما الربساني يا دبتين أقرتني صح وان يكون حرامي متي حلالي نمني حرامي جدا رجاء كيسن إيه فدا نبرا كوجدا نمني قدانا كذا وان علماء نتبيك نلي كذا تمام علماء نتبيك نلي كذا سيني كلام كبجادان يو الفل السنة لك بجا ولتاسان سبب نسادا خلاص إنسان نبيكن أكتاسان بيكا وانجرو بيكن ركو نمي تكون فوقها جدو تيوان يكون أكن درو مجرى تمام سيني كلامتي درو مجرى والعلماء الرتاسون مسألة فكر الرتاسون درو مجرى وان الرجل الكبير آمتي يجول وان برورة لين لا وان كان درسو علماء كبجو علماء كبجا وان سننجرو سكان
أسرت طول لا وانا كذي كان دابا وانا كذي كوني وان هجتو دمت يا جماعة حلالي حرام أتي يسجسسا علماء ده كيف خلاص أتي مقلدة جدام تمالي نما فتوى قلوب نما مسألة نقاش قوتشو جاي متاتي علماء مقلدة تقليد قولي خلاص أتي وانتو كومبيكت علماء بليس أنا الرأس أتي مقلدة جدام فقه أصول فقه كيستي أنت مقلد جيتشون أتي وان بيك بافتش وان دندنف عالم هردفتا كحلال جدو هردفتا خلاص وفر نياد وفر غرغرات والسلام سبرت منامان عالم حلال جدو تاتي خلاص وفر نياد وفر غرغرات cinqa waan qabu dhaamiti kun waan irratti achi goranii as goranii dhaamiti harama kan jedhu yoo hordofte hin nyaatin hin gurguratin khalaas ofirraa dhiisi ati muqallida jedhamta fi nihaaya masala fi ijtihaadan haasawan ulamaa'in kanarratti ebalumaa akkana jedhe kun waan akkana takkaani wanna kana keessatti isin galtee hawaasa keenya keessatti waan hawaasa keenya kana keessatti argite takka argin beekan a'uuzu billah bar ulama'in walirraayu baratanii fakkeenya ibn usaymin furadhaame الشيخ عبد الرحمن السعيدي نفعل سيرو غري مسألة فيكي كيست نفعل لسان قروا كا شيخ وفيتو نم نفعل لسابر شيخ وفيتو نم نفعل لسان والأبسون لك جمان كينيا لكن جمان ودنا كسر أنت ويا جماعة علماء إسلامات فردا علماء كبجا وين يكون حلالي وين يكون حرامي تعالى علماء كبجا وين سين جتشو آخر دبي بودا أمور عليك عن دبج نتون دي كيني دبتو جروسا كان أنا حرام جدا يادي حلال جدا يادي يو وين درس علماء كبجا علماء الرفسنا سنغال تيمي تسا علماء كبجا علماء الرفسنا علماء رتم ببئنا علم أبارسة يو برباد دمالي عالمني واجارة نمني بيكا وفي أفرتنياتو حواسني بيكا وفي أفرتنياتو حواسا كفعل يا جماعة والله سلبين وقاتو قدرة شيالي جيب مادارة ربباتو رينمني أمنكن ummata jechuun waggoja ijoolleen miidiyaadhaa kana baana eegasee namu shaanwaari irra bobba'aa turan gaafa shaanwaari illee akkanuma nufitaa turan tamam maaf keessa seentanii nuun jettan gareen shaadaa maaf keessa maal seenuu baannee akkam goona sa akkam goona callifnee ilaalla osoo ulamaa'in arrabsamu callifnee ilaalla osoo namni caalimaadhaa arrabsamu garanaa goros gorame durriyyeen wal fixxiiti durriyyeedhaan walin fixxinaa ta'a jennaan durriyyeen kashilabbee walitti yaate wal fixu jirti maqaa gosaatti hin tamaabsan dhiifne san أما مو عالمة تججيرن سنويو كان الرب سمكا درسات بافتين مكان ما قرآن ربي دا كراي بافتيتي إيجاسني تايتين عالمة كو الربس كون اللين كرس دي بي كرس الربس أهداف كتو ربي سبحانه وتعالى إلمان أبارسا ربي إنه كيس في دين الجنك والله إلمان أبارسان تاينا يا إجو إلمان أبارسان تاينا كوني سنغالتي وان قدات آمت وان ولجين كنيمت وان إرت والريبانيمت فقهاني درما ولا بابا اعتمادا ميدا كاتي في كتاب فيك دبسا مي وان غوتان وان علماء كاتا علماء تولبا دكاتي مي كتاب مسألة خلاف هذا نقلوا دكاتي كتاب اعتماد دبسا كتاب فيك دكاتي أكت علماء كيست خلاف دي علماء جدو علماء رجل ميلا دكاتي أكات علماء تولبا نبرا تعامل علماء التيوانا جدا نبرا تمام كن وان قد دامت وان الرت والفتني دامت وفي قد ربي كيس السودادات عالم يقدر عالم يقدر وان تدبي سوان حلالي تفرامي الان متاتي حرام جتو إيس حلال جتو نيان والسلام لكن اموني قدان فون علماء حواسني علماء كيستكو فيها حواسك ودامت والله نكفتن تمام والله نكفتن بفكنا سر الامت كانت تمتي كاتن ديف علماء كبجا الى الجساني وجين اساني بديسا دبي اساني ده تمام اساني بديسا خلاص wannan isin jedhu isa kana da jechu kana amma ulama'in wani kun halali harami ka dubbatu gaida nuyi miti anu yu hasaun dandau isini miti anu hasaun dandau tamam anu hasaun dandau خلاص kuni mas'ala ijtihada gahu qabdu mujtahidatu ratta sawa mas'ala yeroda keessa dhufte wanni meeqarratti barbaadame ragaa meeqarratti barbaadame dubbatama bali akkanuma lafa kaani tiktok ma badatanii tuman halali harami هو دلوت أكنا ربين كيسن أومتي وانقون قمنو يو ربي تو كيسن أومي وانقون قمنو أكتي واكتا ننجرو أكتي ليسان لنجرو كيست ربين أومتي ربين إسان هكا جلت وان ننجرو قداني ساكنا دا على كل حال إني أجندان كونين قوكا جتاني أجندان كان أولي مال تجرسا عالما الرب سمو أنما عالما الأولى هواسا دابتي علماء الرب سو أجندا كان أولي دمال تجرسا مال الردبتن أسيد أفنيتو كن منو فرتي دي كانوا تمود أينيتيني إسلام ما قبل أجنة مثلا لبنا
maal jenne lallame mooraalii kamiin lallamne dhaqne wallahi na jibbisiise dheen gaddarraa seeneetumaan kiristaana wajjin islaamumaa qabadhaa jedhee haasuu na jibbisiise kun miidiyaa irraa akkanatti osoo dubbatu nuti ammoo dhaqneetiin kiristaanaan kottaa islaamumaa qabadhaa jennaasa keenya kun akkana jira akhlaaqni isaan tolle ummata beekaa ofirratti nyaatu akhlaaqni isaadhaa tamam akhlaaqa isaadhaa ummata tolle akkaataa ummanni godhatu kana waa qaree jedheetiin deema eegasanii waa balleessaa deema waa arrabsaa deema akhlaaqa nama islaamummaa irraa wannan jedhe tamam eeggadha rabbii keessan sodaadhaati wanni isin jedhu isa kana rabbiin kiyya numa hunda nu waafaqu wanna gooneetumaan bira dabarra Imran galatoma undi keessanuu xiqqaa fi guddaanis inshallah galatoma akkasii أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waalaikum lallabaatitti ceenu waalaikum salaam والله وما أفان تكتي قف دبتشو بربادنا مشتو بيتا هنديس جدنين جدني هيا ديس جدي وسماتشي مريس سنة داتش لالي فرد أرجع جنان جرنا إسنا ما هنديس نانجدا جرتني أنا ما كون ودولش دريك سنة تيمت أتجد جرن درين بك فرد بلوساني دي فمالنا قدا ولله تتنا كانون جنة إبسا أدبتو كستو أنا اللي أدبتها وري أنا فكاتوس أدبتها سبب النساء نمي كيني yeroo akkasii miti nama gorsa hedduun سبب النساء فيديو نتورابنو إسلام في إسلام مرة تركو فيدا حواسا وانا الرجل كان أمبرو تقافة تمنا فيديو ورابدو تاسقى بايفوكا ayyee ibsaa fi saudiillee islamaanii iyyuu gad buusaa islamaanii iyyuu gad buusaa islamaanuu iyyuu gad buusaa anatu gad isin buuse saudis abu muaz lallabatti fufaa wassalaamu alaikum jarana خلاص jara lamaanuu gad buuseetiin jira isin jootana jara keenya fadha ofirratti nun daayina fadhatee isan control godha emotiona keessan control godha waligalle laa taghdab jedhan rasuulirra deemin gattaa jedhaniiti namatti himani akkaataa qabdii emotionaan deemu deemtan ulamaan harargee ulamaa miti nam jechuutu jiru ulamaan kutaa hunda keessa jirti alaa eenyu rabbi sodaatu rabbi callaa beeka jedhuma kana keessaa ragaa nama takka ba'uu hin dandeessu booddee namaa rabbii beeka gartee so jarana wallahi isin keessa nuti garee shaadaa isin diigamtu isinis wal diiguu hin dandeessa daawaa teenyatti fofna haraami falaalis numa jiraata ilaa qiyaamessa munaafiqan wa kaafiran mu'minan numa jiraata jedhan akkasii gara daawaatti deemna kottaa daawatti deemtanii amma ayyee tale أستاذ أول ahmed ودني أقل توتي دعوات وففنا بربادونني اتماميرا وإما علماء كيسان قلو فتوالين كينينو بربادونني جماع حراما كتئي نمني غرين علماء غريب ستيتي بربادو حراما كتاو هاكا موجما دكير راكاس وبربادو اتغافتما كم بربان يا موديسو اما وانت كان رتي نوتي وانتي نوغل سنجرو ولوتا نوغل شاتي ولوتا غار اسلام ما فينا اكسونا ayyee to kiristaanota jechuu kan keetiisa warra ta'een hambari kamitti ayyee maqaa kana fayyadamuudhaaf dhiifama ijoo kiristaanonni seenaam haasawaa irratti seentanii irratti haasawuu dandeessan kiristaanonni dhiifama maqaa miirumaan haasa'in Kesanuu nagaa natura darsii qaba isin biraa deeman illee. ayyee to galatooma ulfaadha ibsaan deebisina ya jamaa ibsaan deebisina yalla khalas in deebisina ibsa namni moditara qabdan komentiin barreessuyyuu muutu godha suudiin illee waa arrabsinaan muutu godha tamam usaada ajantaa biraan akkasii ammatti waan caljaanii jedhamu inni qabnu sana inni qabnu nuti wanni haasa'u jirru bakka kanatti nuti akka nuti wanni haasa'utti jirru waan haraami halaaliiti miti bakka kanatti waan wallolaati miti nuti wanni haasa'u jirru ulamaa kabajaa kuni waan xiqqaadha ulamaa kabajaa jennee osoo haasa'u jirru gara biraadha ka ofuu barbaadu lamaan isaaniitu waan hamaa barreessanii jenna muutu godha wassalaamu alaikum akkasi abu muwaaz itti fufa lallaba keessan itti fufa okay wala ma mira kan kan way chufi fra yo chufa nura caaltii guyyaa irra lallaba maaltu salaamiti mushkila rakkoon qabu itti fufa abdii musaa faallee jiranii in lallabanii obantu yookaan anatu itti deebi'a xiqqootii jedheeti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ustaada nutu wanni warroko jara kana roko taate isin afurun furadhame Assalamu alaikum warahmatullahi ustazi. alaikum salaam warahmatullah shababa kana Nagaa jirtus? imran bira rako ustaada walama nutu wanni jara
kiristaanonni jala kana yoo jiraattan seena inshallah kiristaanonni bakka duwwaa kana kiristaanuma galchaa inshallah